Godina Gujii lixaatti duulli gibira kanfaluu adeemsifamaa akka jiru abbaan taayitaa galiiwwanii godinichaa beeksise. Qonnaan bultootni aanaa qarcaa gibira mootummaa kanfalaa jirruun bu'uuraaleen misoomaa nuuf guutamaa jira jedhan. Gabaasaa waajjira dhimmoota komunikeeshinii mootummaa godina Gujii lixaa akka ittaanutti isinitti himna. Galiin gibiraa fi taaksirraa argamu diinagdee biyya tokkoof ga'ee olaanaa qaba. Gaaffii uummanni bu'uuraalee misoomaa gaafatu deebisuufis mootummaan galii gibirarraa argachuu akka qabuudha ogeessonni damichaa kan himan. Qonnaan bultootni godina Gujii lixaa aanaa qarcaa hubannoo argatanirraa ka'uun duulan gibira mootummaa isaan irraa eegamu kanfalaa jiraachuu ibsu. Gibira mootummaa kana akkaataatti kaffallu sochii goone baran gaddaalle akkuma kana gibira gabbarsiinne. Hawaasni gibira mootummaa osoo hin dhoksin kanfaluun guddina biyya isaaf qooda isaa ba'uu akka qabu qonnaan bultootni kunneen hubachiisaniiru. Gibirri hawaasa fi daldaltootarraa walitti qabamu deebi'ee misooma biyyaatiif kan oolu waan ta'eef hunduu hirmaannaa taasisaa akka jiru ibsuun gibira mootummaaf waggaa waggaan kanfalaa jiran irraa bu'uuraalee misoomaa garaagaraa argachaa jiraachuus himaniiru. Gibira kaffalamii bu'aan kun deebi'ee gara hawaasaatti deebi'ee hawaasa kana bu'aa buusu hawaas hundi hubatee yeroo fi eeggatee gibira gabbaruu jira jechuudha. Barri bu'aa buusu akka nama tokkootitti daandii na baasisiisa. Buufata fayyaa na ijaarsisa. Mana barumsaa babal'isa. Bishaan qulqulluu kan lolaa waliin kan makamin bishaan qulqulluu na baasee itti tajaajilamuu qaba. Bulchaan aanaa Qarsaa obbo Carfoo Baasaayyee hawaasni bu'aa gibiraa kanfalaa jiru dhandhamachaa jiraachuu himuun kanas aadeeffachuun itti fufuu qabu jedhan. Akka godina keenyaa qofa osoo hin taane akka ganda kanaatti aadeeffachuu qabna jechuudha. Itti gaafatamaan abbaa taayitaa galiiwwanii godina Gujii lixaa obbo Sorraallee Uraagoo tarsiimoo sassaabbii galii mootummaan diriirsee bu'uura godhachuun qonnaan bulaan galii argaturraa gibira mootummaa kanfalaa jiraachuu ibsaniiru. Bara kana akka godinichaatti birrii miiliyoona 300 ol sassaabuuf hojjechaa jiraachuu obbo Sorraaleen himanii jiru. Birrii miiliyoona 239 walitti qabuuf karoorfannee jirra. Galii mana qopheessaatiin qarshii miiliyoona 64 walitti qabuuf karoorfannee jirra. Haaluma kanaan ji'oota 4 dabran keessatti karooraaf raawwii keenya gaafa ilaallu karoorri mana qopheessaa keenya qarshii miiliyoona 79 kuma 967 fi 484 raawwiin isaa immoo miiliyoona 101 fi kuma 161 fi 130. Akka godina Gujii lixaatti gibirri mootummaa walitti qabame kan baatii afran darbanii kan bara darbee yeroo wal fakkaatuun caalmaa birrii miiliyoona 21 ol akka qabu himameera.